Siidaadhaa biifati waan ofiiti walumaa galatti injifatee siidaadhaa biifati. Amma lafaate shabaxii kan kun akka inni doolaara 50 shabaxiin sun baduun qabu rabbi. Wallaa billaan kennu rabbi kakadhe bakka san illee fuudhuun kennullee. Ishii fuudhii bakka tokko kaa ishii. Okey jedhiin maali okey dhaarraan. Maalii kaaya? Walla sanusi duunaaf reedii yoo marga godhanii dhufanii na kadhataniin kenna. Abo kuruphee itti mika giftara keetii kuruphee narraa kadhuu bakka kalaas kuruphee itti mime kenniif jedhiin. Guys taap godha. Taappi godha family men memberii taa'u. Guys warri kennii jettan laakoon saddeet barreeffaa hin kennin. Hundi keessan caammaan isaa deebi'uu fi inni rukuttaadhaaf hin dhufne rukutamee ari'atame waan ta'eef sagalee ta'uu fi qabnedha. Bogondi lijamlaak sagalee dhiiraa ta'a. Annan tumame nagaan naqee. Hin kenni warra yeroo silaali. Ande maaf hin kenni mee maal hin balleessin kennin jedhamu. Asiillee hin kennin jedhan. Hin kenninii. Wallahi an talata me warri na jallatu jiru hundinu diina kooti mu warra jala jiru kun garu ummanni warabe yona Facebook geesse rasanuti waltuma turre mana keessa wallahi bisha professor maal bisha itti naqon sirrimiti anammo tu simbone kana fatate qumaani qabe kana gatte taati faate gini ulfaatti በጣም ከባድ ናት አክቴ ka bishaan deesse jamma gatee galu ande rasaasatti deemuudhaare kun rasaasa bishaan namni qawwee jalaa deessa jennaan inni bishaan deessee gala ande maal gochuun qaba liivii irra jirama abdu se ammaati maqaan si badeera filmaa takkan godhin miidiyaa irra dhufte bishaan deesseeti caammaa gatee gala uuzu bilagana dhufee kadhata sanittu No, mana nama dhaqanii caamma gatanii baduu wama jiru yeroo tokko tokko yaaggaatti malee gatmoo nyaata eeggata. Biraa surree gataa akka ga'e isin hin dhumne ofirraa eegan. Shaashoo ande mana nama dhaqanii akkana ta'uun sirriidha itti yaadda. Eshi best of siriyaa tawayyaa dafaa dhammus nan dhufa. Best of sirii koy simboone lolli keenya best of sirii nuufa ta'u. Ammas tokko dhaqee yaada yoo mootame best of sirii goonu haadha faate lola kana best of sirii ta'u. Maqaa dhiiraa na nyaattee maqaa dhiiraa nyaatteera warri dhiiraa kun hanga. Argitanii dubartii sama ittiin boo'ina gamiidiyaa irra dhuftee rabbi kunoo meeqa is nimberii naa ta'a nimberii koomentii bareedaa tokko arge Abduseen dubartii dhedheetii yoo kabajee dhiisee deebi'ee abboo koomentii bareedaa akkasiiti ilaal dubartii dhedhee dhiise malee dubartii jedhanii kabajuu jechuun manootti hafuudha jechuudha malee dubartii dhedhee dhiisee deebi'ee ergasii argitanii wallahi koomentii bareedaa kanaa jira dubartummaa kiyya kabajee baakii dubartii dhedhee dhiisee jette koomentii akkasi abeet wallahi ummata mirtii jira bara jedhe dubartii dhedhee dhiise ilaalgitanii deemachi mana dhuftee kaatee dubartii dhedhee mana dhiisan jiru maaliif dubartiin kabajamuu qabdi maaliif dirqiidhaan giidoodhaan sun ta'an fikiriin hin naqe isiin immoo bishaan qopheeffattee nan dhiise bakka ilmi namaa immoo nama simmeetii ofii to'achuu danda'u jedhani rasuulli alayhi salaatu wassalaam qalbii ofii mo'achuu danda'u qaba allolatti seenuun barbaanne fikirii taphachuu dhaqee hin taane dhiiseen deebi'e caammaan immoo narraa baafatame bakka nanatame nan zarafame tazarrafe Boota. Simboo. Haadha faatee kana akkasiin amantu godhu laasaan minaat. Dandeennaan. Bakka akkas amanaa eeyyamame mee warri koomintii amansiisiiti akkasiin amantu godheedha asaan minaat halloo qaaleeno dammoo anu nan godhe naannuma godha qaalla midha. Warri mana waan ofiillee mee kootaan hin berii kiyya dhibba naa guutuu fedha hin berii taasisti. በቃ ካላስ አሁን እኔ ሴት ልጅን በደንብ ስለማስጨነቅ ነው ትቼ ተመለስኩት አተያን ቤት ወይ ነው ነከተ ገማሪት ነበር ወላሂ አደፋቴ ማልታቴ ፊ እንትኒ ከንከ ሊጊ ኬሳ ባቴ በር ሊግ ሲሪቲ ዴ ቢያተ ማልታቴ ወደ ቢ የርሽ እኮ ነው Geeman dhiifte moo? Waan ofii warra mana kee jiran hin nemberi naa ta'a jedhi immee nemberiin kee dhibba naa galuuf. Ammu beedha moo kan surree gatee bade mubee qofa kan surree gatee Dubaayitti bade maqaanu nyaate dhugaa rabbi. Family deemaa dhaqaati mana simboo seenaati isinitti agarsiisa qoya.
Deemaa dhaqaati mana simboo seenaati. Eessa tuttan beektanii? Isin agarsiisaa koyaa. Gubbaa mana simboo dhattaniitiin onnee bakka kun onnee kana gattuuttan illaa intini kana jechuudha isii kana. Bakka kana akkana gattuuttan. Gizee gattuuttanii heerti ni injoon kan jedhu kana isinii baafti. Isii san keessa gadhooftanii jechuudha mana simboo dhaqaati yalla. Na jibbisiisee mati. Na jibbisiisee. Ani haadha faaxoo. Godhachuun na jibbisiisee. Wallaa ka'ee bar akaakii zarraafi jedhee sirbuu qaba tolee bar. Oh my god. haadha faate warabbal kaaba'an ko በጣም መስኪን ነኝ እኔ ሴት ልጅ በጣም ነው ማከብ haadha faate miira keessa na galchite akkan garaasitti jabaadhu nan godhin Godhaa fi dhaqaa guys. Nama tokko chabicha. haati faate isin akkanatti guddoodha maaloo dhettanii ilaaltan harka tokkoon akkana gatteessisee abdusse rabbi jedhiitii lammatatti indeeboo akkasiin jettuun godhaa baraan ግን አላረግም ሴት ልጅ መከበር አለበት jedhee waan hin amanuufan dhiisaan Atiin. Shaashoo galatoom. harka kee lamman harka tokkoon akkana qabnaan harkaan baatu Amee anchi play game naan jedhaaranii. nama si taphachiisuu pilaa geem jedhu bar namni dhungoo tokko sii kennu hin jiru Taab nemberii taa ishii gaas nemberii barbaada nemberii taa wiinii jaha qaba wiinii torba qabdi. Taab godha. amala kee abdusse ko yaa obsa kee sila taappi miiliyoona sadii kun isa eessaa ba'e isuma nuti qabannee kaan immoo kan biraati laa ilaaha Abdii shukraan. Maamad bayaan jiruutti addeessee ari. Galatoom. Milishaa wayyee milishaa keef akkam nagaadha. Aanallee akka abdusse mamma bayaan nagooti waan ofii taab na godha gaa'is akka namoonni. Taab godha. Mati shukraan. Shantama geenne shantamuma bichaatti naa dabalaa gaa'is. May waa kana kaya guys. Kana wayyaa. Wama nyaadhu bichaa na himaa guys. Wama nyaadhu qofa na himaa wallah. adara rabbi haadha faate waan hojjedhu ani Guys, taab beelan godha. yeneen naati Maal godhi? Nemberii taa ishii nemberii gaa'is. marqaa nuu tolchi rabbi adiiti marqaa ittoo nan fidaan naqee Eenyu Ati marquu qabda malee si injifatanii abdusse. rakkoon qabuuti ani isiin daakuu qopheessitu nama marqaan rakkoo miti አንቺ ብቻ እንትን አዘጋጂ ምን ይዤ ልምጣ ደፋጦ Ansaar nageessi mee. Jecha dhafaatee hojii irra oolchitee jirtii sin jedhan. Ansaar nageessi. አንሳሪን ካይ እንዴም ካይ ሜድጉማ እንበነሙ መልሳ እንበነማ Asirra nemberii taa gaa'is ishii nemberii taa. ካይ 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 ሳቲ ሰዲ ታይራ እንዴም ነው ወላሂ እንሄዳለን ካይ አንሳሪን ብራ ዋኛቹ ቃተን ይሰየኑ Nyaadha jedhee nyaatame galgaatiin si bayee akka karaarra muutii sitti hin qabanne bichaa waan ofii sirraa kafalee no no ani waan akkasi ani ko nama lafa kana jiru miskiina otu ati lafa ciifsite irra deemte Kaasi lilli afur namni biraa lilli afur kenna. miskiinummaa kootti mita karabaa keessaa bayi waa'ee abduu mina innas ta'u hunda'uun kun lafatti Maali si beeka yoom guyyaa takka si waliin waa nyaadhee beeka lafatti. ati yoom mana gabbaatee waa nyaatateen Anama asliidhaan wal affeerree irraa reediidha. Reediillee affeerreen beeku haawuzu billaa. Lama namni biraa gaa'is lama. aslii wajjin ollaa waan turtaniif iyyuu wal affeertani ree Lilli lama gaa'is. Reediillee affeerreen beekan takkaayyoo. nu garuu nu affeertee kabsaa kan keessan jaallanne yeroo tokko suusiin nu qabee ture bar Kabsaa kiyya namni hin nyaanne hin jiru bar. garuu ala laalanu namuma baalamu wajiin beekne wayi fakkaatti miti haati faate gin goboos naati Doonaa maal? Maaf. dhugaa rabbii baay'ee dandeessi nyaata hojjechuu Nagaadha.